Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Kun Arsadee Miidiyaati. Arsadee Miidiyaan dhimmoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatudha. Dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, dinagdee fi hawaasummaa irratti waan jennu qabna. Guyyaa har'aa keessummaa kabajaa isinii affeerree jirra. Isaanis akkuma argaa jirtan Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Galaasaa Dirbooti. Duraan dursee Jaal Galaasaa Dirboo yeroo keessanii eeganii bakka kanatti nu argamuu keessanii fi maqaa Arsadee Miidiyaatii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffadha. Isinis galatoomaa qophii kana qopheessitanii na affeeruu keessaniif. Egaa qophii kana kan isinii dhiyeessu ogeessaa teeknikaa keenyaa Jaallolumaa waliin an Abbaa Malkaati. Keessummaa keenya har'a kan affeerree waamicha muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo darbe mormitoota biyya sana keessaa fi alaatii fi waamicha godhan ilaalchisee Adda Bilisummaa Oromoo ibsa kenne qaba. Ibsa sana irratti akka bal'inaan daawwattoota keenyaaf ibsaniifiti affeerree. Kanaaf egaa kallattii dhumaanitti gara marii keenyaatti ceenaa nu hordofaa isiniin jenna. Egaa Jaal Galaasaa akkuma ibsaa waxabajjii 25/2018 baastan irratti waamicha Dr. Abiy muummichi ministeeraa Itoophiyaa godhe ilaalchisee deebii kennitan ni qabdu. Deebii sanarraatii akkasin ibsa daawwattoota keenyaatii fi walumaa gala hawaasa Oromootiif laattanii fi barbaanna. Gaaffii jalqabaan isin gaafadhu ibsa keessan irratti hariiroo mootummaa Itoophiyaa fi uummata Oromoo gidduu jiru yeroo ibsitanii kan fedhii irratti hundaa'e miti hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi mootummoota Itoophiyaatii fi uummata Oromoo isa jedhutu jira. Maal jechuudha mee kanarraati mee akka isin daawwattoota keenyaaf ibsitan hin barbaada. Galatoomi Abbaa Malkaa dursee gaaffii keessanitti seenuu kiyya dura carraa argame kanaan waan tokko yaadachiisuun fedhaa. Impaayerri Itoophiyaa amma keessatti qilleensa jijjiirama fakkaatu garuu kan ifee as hin baane tu bubbisaa jira fakkaata. Kanaan wal qabatee lammiileen keenya kan biraas ta'uu danda'a lammiileen keenya baay'een mana hidhaa ba'aniif. Miidhaa fi roorroon irra ga'e illee jabaataa ta'u jechuun gariin isaanii fayyaa mana hidhaa seenanii kaan naaffatee kaan immoo harkaa miila dhabee kan ba'e ta'ullee lubbuun jiraatanii ba'uu isaaniitiif baga baatanii jedhaan dursee maatii isaaniitiinis ilmaan keessan roorroo cunqursaa saba isaanii irratti gahu diddaa badii tokko kan hin dalagne kan hin hanne kan hin saamne kan daangaa namaatti darbanii waan hamtuu hin goone haqa bilisummaa fi demokrasiif jecha Oromiyaa guutuu keessatti falmaa godhanii jechuu isaaniirraa harka diinaa bu'anii mana hidhaa keessatti dararaa miidhama guddaa arguun ba'uu isaaniitiin baga baatan baga lubbuun jiraattanii baatan kun nuufis saba Oromootiifis gammachuu guddaadha. Maatii isaaniitiinis kan qalbiin dararamaa ture kan har'a du'uu fi bor du'uu isaanii eegaa ture arguu isaaniitiin isinis baguma waliin gammaddan jechuu fedhaa. Jaallan keenya ilmaan Oromoo haala fakkaataa kanaan harka diinaa bu'anii eessa buutee isaanii argine garuu yaadatti qabaachaa
isaanis carraa akkasii akka argatan karaa nuu danda'amu hundaan qabsoo goomsa uummata keenya wajjin taanee itti fufuu kanani jechuu barbaadu dursee. Itti aansee hariiroon ibsa keenya keessatti waa'een hariiroo nuti mootummaa Itoophiyaa wajjin qabnu kan fedha irratti hundeeffame miti kan jedhu suni waan yeroo dheeraadhaaf guyyaa akka dhaabaatti dhalannee kaasee jechaa turredha. Kaayyoon qabannee deemnus dhugaa kana irratti kan hundeeffamedha jechaadha. Akkuma hundi keenya beeknu waggoota dhibbaa dura uummanni walaba ta'e, uummanni biyya mataa isaa qabaatee jiraatu humnaan cabee bittaa alagaa jalatti kufe jennee amannaa. Humni dhufee nurra taa'e kuni dhalatuu impaayera Itoophiyaa har'a dubbannu kanaaf mootummaadha jirru kanaaf sababaa ta'ee kan jedhu. Kanaaf hariiroon saba Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru hariiroo wal fedha irratti waliigalteedhaan mootummaan kun kiyya naa ta'a jechuudha. Jechuun murtii sabni Oromoo kenneen kan dhalate tun ta'in humnaan irratti dhiibama. Kanaaf gaaffiin Oromoos gaaffii mirga abbaa biyyummaa kan biyya isaa walaba qabaachuu akan jedhamee saganteeffamee qabsoonis irratti gaggeeffamaa ture jechuuf hin jedhu. Yaadii hundeedhaan jechisuun qabu kanuma akeekaa jechaadha. Tole galatoomaa mee isa itti aanutti ceena ammayyuu isuma sanarratti akka keessanitti adda bilisummaa Oromoo waldhabbii bara dheeraatiif mootummoota Itoophiyaa dhufaa darbaa biyya sana qabatanii wajjin waldhabbii karaa nagaa furuudhaaf yaalii yeroo dheeraa godhaa ture kan jedhu kaastaniiti. Milkaa'uu hin dandeenye isa jedhu lafaa qabdu. Waamichi amma godhame kun rakkoo karaa nagaa furuuf karaa dheeraa kanaan dura deemamaa ture ni fura jettanii yaaddu. Fakkeenyaaf karaa nagaa wal ta'anii rakkoo jiru furuudhaaf Oromoon gowwoomsamuu fi dagamuutu ture. Isa kana akkamittiin ilaaltan? Ibsi kuni jecha muummichi ministeera Abiy paarlamaa keessatti dubbatan irratti hundeeffameetu bahe. Haasaa fakkaatu bakka adda addaatti erga aangoo muummicha ministeeraa irratti aangeeffame kaasee jechaa ture. Jecha sana waan biraa baay'ee jedhus wal qabatamee waan dubbatameef akka gaarii tokkotti fudhanne miti. Rakkoo jiran hundaayyuu karaa nagaatiin furuu kan jedhu deddeebi'ee haasaalee isaanii keessatti kaka'aa turedha. Kanaan dura rakkoo nagaadhaan furuun gaaffilee jiran hundayyuu karaa sirnaa wayii karaa dimokiraasii ta'e deebisuun deebisuus qabna jechuun mootummaa Itoophiyaa egaa kan jennu dargii asiinuma jedhama ture jecha beekamaadha. Isa ammaa kana kan garaagar godhu yoo jiraate deebii haala amma impaayericha keessa jiru irratti jiru hanga tokko calaqqisu jedheen ilaalaan jechuun muummichi ministeeraa Ahmad miseensa EPRDFidha.
miseensa ta'uu qofaa miti amma durataa paartii sanaatti adda sanaatis so kan dhufaatii aangoo isaanii aangootti isaan fides warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa guutuu fi impaayericha bakka adda Oromiyaa guutuu dhaqqabee achi immoo impaayericha waliin gaheedha jecha kanatu waan amma qilleensa jijjiiramaa fakkaatu dhufaatii isaa haa ta'u qilleensa jijjiiramaaf haasaa jijjiiramaa amma jijjiiramaan jedha jijjiiramaa fooyya'insa akkuma jechuufin jedha amma mul'atu kana hordofsiise kan jedhu qaba. Kanarraa kan ka'e kana qalbisatuudhaan haasaa godhame jedhee waan hin fudhadhuuf isa hafe hojiidhaan kan ilaallu iyyuu ta'u tarii nagaan rakkoo furuudhaa fi karaan tokko amma jedheen ilaalaa jecha. Akkuma nama yeroon kana ibsutti bira darbetti hojiitti hiikamuun isaa waan gaggaariin haasa'aman hunda kanaan wal qabatee bifa lafarratti of argan tokkotti argamuu kan eegnullee ta'u akka haasaatti akka jechaatti gaariidhu kan nu jajjabeessudha. Nutis kan warra kana isas ta'ee warra isa fakkaatu waa jijjiirra jedhanii yaadan yoo jiraatanii karaa gaarii jalqabdaniitu karaa gaarii kan immoo qilleensarra qofaatu hin ta'e lafarratti agarsiisuu irratti yoo jabaattan nu gama keenyaanii karaa akkasii jajjabeessu irraa of duuba hin jennu kan jedhu. Kanaaf gaaficha kee yoon sirriitti hubadheera ta'e carraan sun ammallee dhufeera amma jettanii ilaaltuu kan jedhudha. Waan amma waliigala impaayericha keessatti ta'aa jiruu fi keessumaa Oromiyaa keessatti jechoonni akkasii kun waan isaan bulchan yeroo ilaalee jedhu haasa'ameera. Haasaan akkasii immoo jajjabeessaadha. Haasaa akkasii immoo ni jajjabeessinas egaa hojiitti kamee yeroo arginu immoo caalaattu gama keenyaanii haala gaariidhaan ilaallaa. Positively ilaallaa jecha. Gaarii tole ammallee bakkuma sanarraati egaa haalli amma mul'ataa jiru kun jechooti jedhaman kun lafarratti yoo bu'anii hojiin argamanii ilaalchi keessan gaarii ta'uu isaati ibsitanii haa ta'u garuu ibsuma sana keessatti ammas yaaddoo qabdan illee keessanii jirtanii haala amma jiru kana argamsiisuu irratti akkuma sila kaastanii qabsoon uummati Oromoo godhee fi keessattuu dargaggooti Oromoo godhan kan muummicha ministeeraa kana iyyuu gara kanatti fide ta'uu isaa kaasuudhaanii jechoota sanallee dinqisiifattanii garuu yaaddoo qabdan ibsitan yaaddoon duraa jedhame Dr. Abiy Ahmed ammatti kan inni mataa itti ta'ee jiru mootummaan Impaayerii Itoophiyaa kuni caasaan siyaasaa isaa kan yeroo dheeraatiif ture ammayyuu bakkuma sana jira kun yaaddoo keenyadhaasa jedhu kaastan mee kana daawwattoota keenyaaf akka ibsitan hin barbaada. Yaaddoo jennee kan ibsine akkasumatti lafaa kaanee miti. Akkuma sun jettee waa'een Abiy sirna tokko kan turerraa bahee jecha dhufee jecha. Caasaa mootummaa keessaa bahee tokko laallee jennee paartiin keessaa bahee mootummaan keessaa bahee akkatti haala biyya impaayera sanaa furuudhaa fi jijjiira jedhee deemaa ture balaaleen inni geessisee fi miidhama inni uummata keenyarraa fi uummattoota biroorra ga'e guddaadha. Yeroo yaaddoo qabna jennu nuti waan kana fakkaatu kanaan duras argineerra. Bara 1974 dargiin Haayile Sillaasee kuffisee
yeroo bakka buusu hanga guyyaa aangoosaa jabeeffatee of humneessee jedhutti jechoota warraaqaa fakkaatan ummatichaattis akkam jenna appiil godhan ummaticha hawwatan baay'ee jedhan. Karaa jaarmiyaatiin yoo fudhannee kan jaaramne kan jettan kottaa asbaa warraaqsa keessan kana deeggaraa kan inni ijaaramanis ijaaramuu dandeessu jechuudhaan jalqabe jechuudha. Hamma nam tokkootti illee gahu Mangistuun booda bineensa ta'e as bahe yeroo dura dhufutti hammam akka faarsamee fi hammam namuu akka dinqii tokkotti isa ilaalaa ture beekamaadha jecha. Erga aangoo dhuunfatamee jedhee booda wanti ta'e garuu faallaa waan jalqabamee ture jecha. Haalli amma biyya keessatti yeroo ammaa deemu akka sanaa ta'a jechuudhaaf miti kan kana jedhu. Okay? Waan har'a argaa jirru waan yeroo sanaa deebisee nu yaadachiisa jecha. Dargiin erga aangoo jabeessatee booda mirga hiree murteeffannaa, gaaffii lafaa, mirga sabootaa, wanneen jedhan waan biyya sana keessatti, impaayera sana keessatti gaaffii ta'an hunda nan deebisee proogiraama dimokiraasii Abiyoo proogiraam kan jedhu tokkoyyuu baasee ture jecha. Kana yeroo godhe jedhu kana faana maaltu hordofe? Ballamoota seenaman waan ta'anitu hin ta'in ballamoota seenanii of duuba deebisu. Ballama seename kana haqaan dhugaadhaan akka hojiirra oolu fedha hawwii qaban daamachuu ture jecha. Ituun turin namoonni kumootaan meeqa keessumaa dargaggeessi wareegamee jecha. Kuni gaaffiin lafaa of duuba deemu. Gaaffiin lafaa keeti jedhameetu mootummaa ta'e jecha. Gaaffii sabaa kan jedhamu kan Oromooni itti qoqqoodamedha jechuudha. Kan rakkoo dargiin rakkoo jedhee hiikkate itti furuudhaaf tolfate ture malee furmaata dhugaa kennuuf hin turre. Waanuma tokkoon sii kaase amma dargiin mirga hiree murteeffannaa jedhee bulchiinsa biyyaa qaceelchuu jedhee warri tokko har'allee isa numa rarra'u Eertiraadhaaf liyyuu raas gaz kenne jechaadha. Isuma federeeshinii dur qabaachaa turtan sana akkuma deebisuuti jedhee fakkeesse. Tigraayiif immoo raas gaz kenne. Inni sun liyyuu raas gaz, inni kun raas gaz. Ogaadeeniifis raas gaz kenne. Yoo akkasitti ilaaltu kaalkuleeshiniin kun herreegni kun maalirraa ta'e jechaadha. Eertiraan lolatti jira, warra lolan keessaa isa jabaadha. Kana argachuu qaba. Kanaanii furmaatatti gochuu dandeenya. Tigraay isaanitti TPLF isaanitti aanee jira. Kanas kanaan qabbaneessinati. Ogaadeen immoo yeroo hundumaa Ziyaad Barreen Somaaleen guddittiin achi kan itti baateen rakkistu waan ta'eef kanaaf furmaata argannaa kan jedhu ture jecha. Garuu yoo ilaalle poolitikaadhaaf argitee jedhamee sirna bittaa argitee impaayera sana irratti diriire san umrii dheeressuuf malee gaaffii ummatoota sanaa akka silaa ta'uu qabutti deebisuuf hin turre jecha. Waan kana ta'eef gaafa dargiin kufe waliinuu kute sanayyuu hin eegganne warri akkasitti inni raabseef mirga jedhee raabseef suni ofii falmatanii gaachi baan. Oromoo immoo fudhan. Oromoo akka jiru fuudhee sirni bulchiinsaa diriirsa yoo ilaalle jenne waan har'a amma Oromiyaa keessatti dhageenye Misraaq Harargee, Miraab Harargee, Misraaq Wallaggaa, Miraab Wallaggaa maalii yoo maali jedhan achuma keessatti immoo goggodhame kuni gaafas gadi dhaabbatee jechaadha. Oromoodhaaf piroojeektichi Oromoo diiguudha. Gurmuu Oromoo laaffisuu, bulchiinsa gaarii fiduudhaa fi efficient administration maalii gochuudha jedhanii har'a waan darbe kana ittisuu warri barbaadan jiru warri sanatti deebinee jedhanii dharra'anis jiru.
kan tarii kan tsalootii godhanuun dhabaman ta'a. Sun maali akeekni isaa inni sila hime kan warra guguddaa jedhanii isaa yaadanii qabbaneessuudhaaf uummata irraa garagalchuudha. Kan Oromoo immoo akka sabaatti ituun ta'in akka inni caalaayyuu caccabu qoqqoodamu gochuudhaaf kan godhame ture jecha. Haalli kuni ituun turiin iyyuu sirna abbaa irrummaa dargiin diriirse gochaa gara jabeenyaa inni irra raawwatuun lolli bakka hundatti caalaatti babal'ataa dhufuudhaan xumurri isaas dhufee jecha. Yeroo hundaa kana keessatti yeroo abdii wayii mul'atee jedhu gameeyyiin saba keenyaas haa ta'u hamma danda'ametti sabni Oromoo kana keessaa yoo waa buufateedhanii tattaaffataniiru. Abdiin isaanii garuu hawwiin isaan qaban sun garuu ituun turiin harkatti damacame jechaadha. Kanaafuu nuyin kuni kan gaafa dargii akkasii 1974 bara 1991 immoo akka gaafasii miti ijaaramne falmaa hidhannootti seenne dhaabota ummatootuma biraa Eritiriyaas haa ta'u Tigraay haa ta'anii kanneen biraa qixa hiriira gallee mirga keenyaaf falmannee kufaatiin dargii mirkanaa'e warri gaafas dhaabonni sabootaa akkasitti gurmaa'anii injifannoo kana humnaan walirraa jala jiran illee argamsiisan walitti dhufuudhaan haala kanaan dura ture akka hin deebineef lolli akka nurraa dhaabbatu dimookiraasiin dhugaa akka lalisu gaaffiin saba keenyaas karaa dhugaatiin akka mirkanaa'u kan jedhu walubannoota akkasiitiin dhufne ammas walubannoonni kun ituu hin turin inni 74 qabsoo hidhannootti nu seensise. Inni bara 1991 immoo jechuun EPRDF erga dhufee booddee bal'amni adda addaa erga seename booddee addi bilisummaa Oromoo fi dhaabonni sabaa kan biraa sirnicha keessaa dhiibamanii akka ba'an godhamee jecha qabsoo hidhannootti deebine boodas. Egaa kaniin kana kaasee fi haalleen akkasii kanatu waan seenaa keenya keessatti keessa dabarre kanatu yeroo impaayera sana keessatti jijjiirraan dhufe jedhamu itti utaaluu sirbu dura jijjiirraan kun jijjiirraadha. Yoo jijjiirraa kabeebsaas ta'e eenyuuf maaliif kan jedhu ilaaluu dirqama. Kanaaf ibsi keenyas yeroo kan fudhateef waan kaleessa keessa darbine isa har'aas akka itti ilaallu of eeggannoo gochuu qabnuu fi waan gochuu qabnu irrattis waan dhiibbaa godhateef jecha kun ta'ee jechaadha. Kanaaf isaan kana muuxannoota darban kanneen darban kana akeekuudhumaafidha kan kana kaabu. Nagaan jaallanna waan jijjiirama fakkaatu Oromoo keenyaaf dhufu karaa kam yoo dhufee jedhee hin jajjabeessina. Haa ta'uuti muuxannoon akka masii kaase kuni yeroo hundumaa nu dura waan deddeemaniif eeggannoo keenya viijilaansii keenya akka hin laaffifne nu gochuu irraa kan ka'e kana akeekne jechuudha. Gaarii galatoomaa egaa ammas yaaddoodhuma isa lammataati jettanii waan kaastan kana ilaalla isa kaanitti gara boodaa deebina. Waadaa yeroo garaa garaatti seenaa ture seenaa jirasii sila kaastaniittu irraa. Haa ta'u garuu yeroo tokko jechuun inni jedhu keessaati Dr. Abiyyi mataan isaa habashoota duraan aangoorra turanii fi miidhaa uummata Oromoo irraan gahaa turan moototii habashaa yeroo inni dinqisiifatutu argama. Inni kun yaaddoo akka inni uumetii keessanii jirtanii yaaddoo qabdan kana atamittiin dhuunfatuudhaaf carraa qaba jettanii yaaddu. Yaaddoon kun egaa
yaaddoo akka dhaabaatti adda bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane uummata Oromoof illee yaaddoodha. Maaliif yeroo ammaa kanatti jechootuma inni kaasurraati namoonni jecha inni jedhe kanayyuu innuu kanaafan jedhee kan hin ibsin namoonni akka biraatti hiikkatanii jecha isaa kana fudhatanii akkaataa garagaraatti kan isaan socho'antu mul'ata. Kanaaf isa kana jechuu mootota durii faarsuu isaa kanarraati yaaddoo qabdan ibsitanii kanarraa maal jettan? Nuti namni beektaa abbaa fedhe faarsuu maal jechuu ni danda'a. Garuu akka mataa biyyaa tokkotti nu gala kanneen muummicha ministeeraa mootummaa Impaayera Itoophiyaa ta'e ni beekna jechuudha. Kanaafuu dhimmi ummatoota Impaayera sana jalatti walitti qabamanii isas akka ilaalu nu galaa jechaadha. Garuu yaaddoo kan ta'u maali? Isaan kaaseen ummaa kaasuu dideemti. Faaruun akkasii kuni hunda biratti hubannoota tokko qabaa. Kana itti yaadeeraa laata kan jedhu tokkoon qaba. Okay? Nugusa tokko, atsee tokko kan maqaa tarreeffaman kana warri baay'ee jaallatan warri guyyaa hundumaa sun himamuu qaba jedhanii amanan akka jiran beekamaadha. Kan immoo seenaa keessa darbanii fi isaan kun waan hojjetan irraa ka'e isarratti hojjetan irraa ka'e waliigala immoo ummatoota biyya Impaayericha mataasaa cunqurfamanii fi booyyuu ta'an keessatti hojjetan irraa ka'anii kuni kan isaan yaachisu isaan sodaachisuu fi memory waan sila jedhe yaaddoo duriitti kaasuu jira. Jarana garuma isa duriitti suutee qaajirraa laata. Akkami Itoophiyaa tiqdamiitu ajendaa biraatiin dhufaa laata jedhanii namoonni karaa adda addaatiin hiikkachuu danda'u jechaadha. Warri immoo inni kun karaadhayyuu jedhanii ani beeku faaruu isaanii kana ituu muummichi ministeeraas halkanii guyyaa dhaabbatee faarsaa oolee kanayyuu Itoophiyaa jechuun kanayyuu biyya jechuun jedhanii yaadu jira jechaadha. Nuti seenaa darbes yoo ta'e seenaa dhugaa dubbatamuu jalqabuu qabaa jenneetu ilaalla. Abbaan fedhe yoo ta'e mootii fedhe yoo haa ta'e warri waa'ee mootii sanaa waan baay'ee haasa'an akka jiranitti seenaan namoota ammatu qabanii kana rool moodeeliin godhachuu barbaadame moo maali? Maalitti lola isaan geggeessan moo mirga namaa sarbuu kanaan dura ta'e moo kanas seenaatu jira. Tarii masaraanni seeni keessa iyyuu ni ciisan nuti tuqaa ture egaa. Jira. Kanaaf rakkin yaaddoo kan ta'u summaa inni garam deemamaa jira. Maaliif warraaqsi kun biyya sana keessatti dhugaa walitti himuu jalqabuun barbaachisaadha. Oromoon itti dhiige. Haadhatu ilmoo ishee irratti ajjeefame. Daa'ima xiqqaa harka qaxxaamurtee namicha guddaa qawwee guddaa qabu dura dhaabbatte. Xiqqaa guddaan magaalaa baadiyyaan ituu namni tokko hin dirmatiniif falme. Yeroo falmaa kana godhu immoo isa har'aa qofaa miti isa kaaniif ni yaadata dhaloonni kun. So akkuma sitti tuutti yaadiin akkasumatti deemaa kan ta'u ta'e madaama durii tuttuquu ta'a. Kanaaf iyyuu abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. Kanatti nu oofamaa jira kan jedhutti geessaa jechaadha. Kanaaf nuufis yaaddoo hin beekna waan tokko yaaddoo yeroo hin jedhutti waan akkasii ta'uuf deema. Waan hanga ammaa Impaayera Itoophiyaa keessatti arganne yoo jiraate qabsoodhaan argama. Dhugaadha. Boris kana yaaddoofne egaa kanatti nuu deema jennee harka marannee taa'a sabni Oromoo jechuun. Amma dallaa cabse tokko qaba Oromoon bakka tokko ga'ee jira. Yaaddoo kana karaa isa maluun karaa haqa isaa ta'e tokkoon
ofirraa hambisuudhaaf hin tattaafata. Garuu akka yaaddootti ni jira. Maal innidha? Wanti beektaa maqaa ka'a maaliif biyya sana keessatti aadaadhas. Biyya sana keessatti aadaadha. Kanaafuu ani akkani ilaalutti kunis yaaddoo tokko mootiilee darbanii fi warri mootonni keenya jedhan faarsuun rakkoo hin qabu. Okay? Garuu hunda keenya ilaala. Hunda keenya iyyuu jedhanii madaa isa kaanii waan inni kaan argite seenaa memorii uummanni keenya keessa dabarre keessa yoomiyyuu taa'u tokko irraanfatuun immoo yaaddoon nu maqaa jechuudhaaf faaraa waan ta'eef jechuudha. Gaarii galatoomaa Jaalgalaasaa Dirboo Hayya Duree Adda Bilisummaa Oromoo mee gaaffii kan biraatti utuu hin ce'in dura muuziqaa tokkotti daawwattoota keenya afeerreetti itti deebinaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa muuziqaa kanaa wajjin waliin tura. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa muuziqaa isin afeerreetti akka bohaartan abdannaa ammallee gaaffii fi deebiin Hayya Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaalgalaasaa Dirboo waliin goonuu akkumatti fufetti jira. Amma gara gaaffii itti aanutti ceena Jaalgalaasaa. Egaa amma kan kaasne yaaddoo jiran ibsa keessatti isin kaastanitti tuttuqne. Gama kan biraatiin ibsuma kana keessatti waamicha Dr. Abiy Ahmed dhiyeesse kanarraati yeroo ibsitanii galii qabsoo bilisummaa Oromoo waliin adeemsi Dr. Abiy garaagarummaa akka qabu ibsitan. Maaliif
akkuma sila kaastanii inni muummicha Empaayerii Itoophiyaati. Qabsoo bilisummaa Oromoo ammoo mirgaa hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf qabsoo godha. Haa ta'u garuu garaagarummaa akeekaa haa qabaannu iyyuu malee labsiin kun karaa nagaa akka geggeeffamuu fi abdiin hangi tokko immoo jiraachuu isaati agarsiistan sanarraati akkuma kaa'ametti isinii kaasaa. Garuu olaantummaan seeraa mirgi uummatootaa kabachiisuu, nagaa dhugoomsuu fi dhiifama walii gochuu isa jedhu irratti garaagarummaa hin qabnu jecha kana kaasa yeroo garaagaraatti jettani. Meesa kanarraa yaadi kunillee ifaadha. Daawwattoota keenyaaf akka ibsitan hin barbaada. Jechi kun hundeen isaa Dr. Abiy Impaayera sana keessatti olaantummaan seeraa akka kabajamu kun jechuun olaantummaan seeraa hanga jireenya abbootii keenyaa dhiisnaan jireenyuma keenya kana keessattuu akka hin kabajamne beekna. Caasaan kanaaf gargaaruus akka hin jirre beekna. Olaantummaa seeraa yeroo jennu olaantummaan seeraa kabajamuun caasaa isa kabajuu dandeessisantu jira. Poolisiif xoo'oo saraawitii jechuun manni seeraa walaba ta'e jiraachuu mana seeraa kana duratti immoo lammiin yakkames haa ta'u kan yakkus walqixaan falmachuu fi haqa isaanii argachuuf deemuu danda'u gaafataa jechuudha. Kana qofaa miti. Waan nuti ibsina keessatti kan jenne civil rights mirgoota uummata siviilii kan ta'an kan dubbachuu yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu kan ijaaramuu uummata isaanii keessa deemanii kan yaada isaanii hirmaatan ijaaruu danda'u beekamuu wal qabata. Haasaanii Dr. Abiy kana hunda akeeka. Maaliifin kana jedhaa amma waa'ee olaantummaa seeraa fi olaantummaa seeraa yeroo jennu mirgoonni lammii impaayerichaatii fi heera impaayerichaa irratti tarrifamanii hin kabajamanii faallomaniiru. Sadarkaa nutuu namaan shororkeessaa jenna malee ofii keenya shororkeessaadhaa jirudha jecha. Kun jechuun kan nama akeeku mirgi kun mirga uumamaan namni qabu kan namni abbaan fedhe kennee fi gaafa fedhe immoo irraa fudhatu waan hin taaneef kun deebi'ee riinisteetii irra deebi'ee mirkaneeffamuu qabaa kan jedhu. Kaan mirga bobba'anii yaada ofii ibsachuu. Bobba'anii yaada ofii ibsachuu yeroo jennu dhaabni poolitikaa kamiyyuu kaayyoo ofii isaatiin qabu qabatee kan isaatiin faallaa kan ta'e wajjin nagaadhaan dorgomuu danda'uu qabaadha. Kuni aadeeffamuu qofaa miti hojiirra ooluu qaba akka jechuu tokkoo fi kan ammoo ni deeggarraa kan jettu. Nu gama keenyaan kana akka cinaacha gaarii tokkotti fudhanna. Sun ta'ee jennaan addi bilisummaa Oromoo nagaadhaan karaa dimokiraatawaa ta'een walaba ta'ee kaayyoo ganama qabatee ka'eef uummatatti dhiyeessuu irraa sodaa tokko illee qaba. Tooftaalee kanaan duratti dhammaa turre kan dirqisiise haala turedha jecha. Haala mootummichi itti turedha jecha. Amma akka jedhamutti kun kan kaleessa argaa turre amma dhiyoo kanatti himamaa jiru. Abiyyis Dr. Abiyyis baanii himaa turan.
caasaan deeggarame seeraan utubame hojiitti ni mul'ata taanaan nuti karaa dimokiraatawaa ta'een akeeka keenya galii keenya tarkaanfachiisuun hin jira taanaan sodaan qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf dimokiraasii irraa sodaan qabu. Dimokiraasii irraa sodaa kan dhabneef lakkoofsa qabna jennee miti. Dimokiraasiin lakkoofsa qofaan jecha. Sabni Oromoo haqa akkanan tokkootiif akka gamtaatti qabu hanga maayyiitti isaaf dhaabbachuu fi kan kana dura dhaabbatu immoo falmachuu irra darbee haqa namaa itti darbu isa kaan miidhuudhaaf fedhii isaan qabu seenaan isaas kanan akeeka. Ummata itti dabame malee ummata namatti dabame jecha. Kanaaf dimokiraasii nuti kanaaf ilaalu. Dimokiraasiin dhufuudhaaf egaa caasaan kana dandeessisu jiraachuu qaba. Dhimmoonni kanaaf gufuu ta'anii hangammaa turan furmaata argachuu qaba. Haasaadhaan furmaata argatu jedhamu jecha argachuu qaba. Kani hariiroo mootummaa Itoophiyaa fi Oromoo gidduu jira jedhame kana kan furmaata itti godhu sirna kana keessa waan amma jedhame kana keessa kun hojiitti mul'atee caasaadhaan mirkanaa'ee jedhu. Gaaddisni seeraas kennameef yoo jedhee uummanni Oromoo karaa bakka bu'oota isaatiin waan ofii barbaadu dhiyeeffachuudhaaf furmaatas itti ta'uudhaaf of duuban deebi'uu kan jedhu akeekuudhaaf jechuudha. Gaarii galatoomaa yaalgalaasaa egaa kanarratti ejjennoon adda bilisummaa Oromoo illee ifaadha. Akkuma beekamu gaa'ibsuma sanarratti akka keessaniyyuu akeekii adda bilisummaa Oromoo uummatii Oromoo hiree isaa ofii murteeffatee mootummaa walaba ta'e tokko ijaarrachuudha kan jedhudha. Mootummaan walaba ta'e kun immoo Oromoo bakka bu'ee sabaa fi sablammoota biraa wajjin illee waliigaltee uumuudhaan waliin jiraachuu yoo kun ta'uu baatellee Demokiraatik Rippaabilik Oromiyaa ijaaruudha kan jedhuun xumurtanii. Kanaaf egaa ejjennoo adda bilisummaa Oromoo ifumatti ibsa. Karaa nagaa deemamee seerri olaantummaan seeraa amma kaastan kun jiraatee namuu mirga isaatti sirnaan dhimma bahee jennaan kun bakka ga'uu danda'a kan jedhu lafa keessan ibsa sanaani. Mee egaa haalli adeemsa karaa nagaa kun bifa kanaan yoo deemee jedhe dhaamsuma waliigalaa akkasiin akeeka waliigalaa kanarratti hundooftanii dhaamsuma waliigalaa kennatan illee carraa isinii kennaa. Hawaasa Oromoo biyya keessaa fi ala jiruuf akkasumas keessattuu dargaggoota Oromoo biyya keessaaf darbee immoo miseensota adda bilisummaa Oromoo bakka garaagaraa jirantu jira. Yeroo garaagaraatti qabsoo kanarratti itti dadhabanii sababa garaagaraatiin qabsoo kanarraallee ala kan ta'antu jiranii. Carraa kanatti dhimma bahamee akkaataa akeeka lafaa kaa'ameef sana waadaa itti seename sana akka bakkaan ga'anii fi akkasiin dhaamsaa kennitan hin barbaada. Walumaa galagaa akeeka kanarratti hundooftanii wantichillee dheeraadha. Carraa kanan isinii kennuu barbaada. Gara xumuraatti deemaa jirra. Galatoomii abbaa markaa waa'ee akeeka keenyaa akeeka dhaaba keenyaa kuni waggaa 40 lakkoofsise gaamma yeroo ammumallee kaane isuma jechaa oollu maal uummanni bakka danqarametti hafe kuni warri jedhanis ni jiru. Kanarra bar kan wayyuutu jira warra jedhantu jiru. Ka wayyu garuu nama nutti agarsiise nagarre. Waan qabannee kaane kana hanga ammaatti ciftuuf sababaa kan ta'e namoonni dira'oo namoonni argitee cichoota ta'an hangi tokko jiraachuu isaanii qofa miti. Haalli Oromoon erga gaafa harka alagaatti kufee kaasee keessa darbedha jechuudha. Haalli sun har'a hin jiramoo hin jiru yoo jenneen
warrumti faalamni as dhiyeessaniyyuu hin jira gaayoollee baree akka tokkotti waa'uma tokko goone yoo jedha jecha. Dhugaa sanatu har'allee jira. Kaleessa gaafa waan kun jalqabamu Oromootu dinagdeedhaan saamame, poolitikaadhaan hacuucame, biyya abbaa isaarratti mirga dhabe, qe'ee isaarraa buqqifame, ituu ija isaan arguuti guddinni impaayera sanaaf dhufu hundi guddina warra kaan guddise isa ucarsudha. Tarii warri gari maal uummanni doon akkasiidha. Doon namite Oromoon. Waan akka haqaatti nuuf ta'etu jira. Waan nuu ta'e irraa immoo kan argitee waliin qooddannu jiraachuu danda'a. Garuu kaan waan hin jiru hunda dhuunfatee kanaafee kanuma keenya fuudhee kanuma keenya irraa kan maamiti hangi kun yoo hafteef jedhee sana nuu qoodu kanaani quufnee jaarraa dhufuu darbaa jiraachuu qabnu. Kanatu kaayyoo sana fidee jecha. Lammaffaa guyyaa tokkitti illee uummanni Oromoo akkasitti bulta jedhameetu itti himamuu qofaa miti. Humnaan irratti dhiibamu malee mee akkatti buluu barbaadu ofii keetiifis uummata biraa wajjinis akkatti buluu barbaadu murteeffadhu namni jedhee jiru. Kuni jiraachuu qabaa jenna. Kaleessas kana jechaa ture ammas kana jennaan jecha. Kan sadaffaa nama baay'ee kan mataa keessa rakkisu tokko jiraati maal mootummaa walabachee dimokiraatii jechuudha. Bane akkuma feeniti mirga akkuma feene gochuu nu wajjinumatti hidhamtaniitu yoo isin ajjeefnes yoo isin fidnes yoo waan qabdan saamnes society hawaasa sabni Oromoo keessatti dhiitamu keessatti saamamu keessatti guddinni dhabe keessatti hidhamtanii teessan malee kan jedhu suni feer miti haqallee miti. Yoo nagaadhaan adda deemuu baatamillee maayyiinsaa dhaqee humnaan deemu. Kana fakkii argineera. Eertiraa irratti arginee jirra jecha. Isin ajjeesna, isin hiina, isin saamna, garuu eessayyuu nattani. Warri jedhani an akka ilaalcha kiyyaatti fageessanii yaaduu qabu. Keessumaa yeroo ammaa kana maaliifin kana jedha jechuudha. Fedhiirraa wanti dhalatiin hin dhufu. Kaleessa ta'e ta'a. Humnaan milkaa'anii ta'a. Ammas milkaa'anii ta'a. Dhugaan lafarra jirtuu fi impaayera Itoophiyaa keessatti deemaa jiru garuu kun dhugaa bara baraa miti. Jijjiiramaa jira jecha. Oromoon bakka kaleessaas qabsoo isaatiin dhiigaaf lafee ilmaan isaatiin bayyanateera. Waan barbaadu beeka. Waan kan isaa ta'e beeka. Waan kan isaarra darbee garuu uummata biraa irratti miidhaa gochuu fi impaayera biraa ijaaruu fedhan qabu Oromoo. Kanaaf kan waa'ee kaayyoo keenyaa kanatu yeroo baay'ee hirrifachiisa nama gaggarii. Kun dhaabbii poolitikaa tokkodha. Dhaabbii poolitikaa kana immoo warri kaanii bakkoonni xiqqoodha homaa miti yoo dhufte jedhu. Waltajjii dhumti sun haa tolu. Waltajjiin bilisa ta'e sun caasaa seeraatiin deeggarame sun haa jiraatu. Xiqqaadhaa fi guddaan suni hojiidhaan mul'ata. Maaliif kana jette hoonaan jette gaafa qabsoon Oromoo jalqabu namoota xiqqoo tokkotu dhokatee waa jalqabe. Har'a galaana ta'ee bahaa dhiyaa kaabaa kibba waliin gahee ofii isaatiif miti. Warra kaleessa nutu gooftaadha jedhuyyuu bakka har'a jiraniin gahee jecha. Sun rakkoon hin jiru. Sana tolchuudhaaf. Sanatu milkaa'amoo hin milkaa'u arguudhaaf. Egaa marraa kana immoo hordofuuf ta'e Itoophiyaa, impaayera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin durfamtu keessa seenneerra.
Kamallas Zeenaawii arginee dabarreerra. Kan EPRDF fi EPRDF obbo Mallas Zeenaawii argirreerra. Kan immoo Dr. Abiyyitti amma seenaa jira. Itoophiyaan Dr. Abiy Oromoof maal qabdi akkuma jedhanitti gaaffii Oromoo karaa nagaatiin furu kan jedhu qabatanii ka'aniin akkuma jedhanitti hojiirra oolchuu ittuu dhufnee ilaalu. Mee amma gara xumuraatti deemna. Dhaamsuma waliigalaa akkasiin laattaniin barbaada hawaasa Oromootii fi miseensota adda bilisummaa Oromoo bakka garaagaraa jiraniif illee akkasumas dhaaboti Oromoollee dhimma kana tarii caasaa kanaan yookiis immoo miidiyaa kanarraa yookiin ibsa kanarraati waan dhagaan argan ni qabu wanta ta'ee fi dhaamsallee yoo qabaattaniif. Ani dhaamsi hedduun qabu. Haalli biyya keenya keessa Oromiyaas haa ta'u guutoo impaayiricha sana keessatti jiru haala shaffisaan jijjiiramaa jiru tokkodha. Carraa gaariinii fi balaa gaarii waan wal cinaa fiigaa jiran fakkaata. Uummata Oromootiin jijjiirama amma karaadhaan mul'ataa jiruu fi waltajjii amma namuu ajandaa adda addaa qabatee irratti waan meeqa jechaa jiru kana siif ijoollee keetu fide. Yoomiyyuu kan hin dagate. Warri saboonni biraas siif galata qabaachuu qaban. Maaliif gaafa gatiin sun kafalamu kanneen moggaa dhaabbatanii ilaalantu baay'ee ture. Kanaaf uummanni bal'aa Oromoo daandii amma qilleensa amma bubbisaa jiru gara gaaffii keetiif tumsa ta'utti gaaffii kee furuuf haala aanjessutti akka inni tarkaanfatu gochuuf waan tatta'aa jiru xixiqqootti of hin dagin. Yoomiyyuu taanaan seenaan biyya sanaa yeroo kan nu yaadachiisu gammachuu yeroo gabaabaa booddee hammeenyaa fadhaa baay'eetu dhufaa jechuudha. Isa ammaa kana sanatti jijjiirama jechaan jiru. Jijjiirames dhiises dammaqa kee hin laaffisne. Jabaadhu jechuuf hin jedhu. Kana kan hin jedhuufis takka qabsoo kee malee wareegama kee malee haga ammaa hoo'u siif ta'a jedhamee sii kenname hin jiru. Kan amma argattes yoo jiraate ka caalu argachuus kan dandeessisu dammaqiinsa kee akka jirutti ta'e jabinaan yoo dhaabbate. Jabinaa yeroo jennu dammaquu qofaa miti tokkummaa kee. Meeshaa guddaan adda bilisummaa Oromoos haa ta'u sabboontonni Oromoo lubbuu isaanii qaaliitti dhaban keessaa guddaan tokko gurmuu tokkummaa Oromoo jabeessuuti jechuudha. Kanaafuu gurmuu tokkummaa kee jabeessuudha. Atuu argiteetta jechuun barbaada uummataan. Meeshaan kee guddaan hidhannoon kee guddaan tokkummaa kee akka ta'e sanarraa diinonni kee akkam hammam tokko akka rifatan argiteetta isa kana jabeeffadhu qaawwaaf itti hin dhiisine. Dhaabota Oromootiin. Dhaabota Oromoo kan biyya keessa jirtanis haa ta'u kan amma deemtanii jirtanis yoo ta'e hanga Oromoo taanee gaaffiin Oromoo hunda keenyaafuu giddu galeessa ta'etti hin gabaabbataa hin dheerataa bakka tokkotti walitti dhufuu dandeenya ta'a. Garuu amma waan nu duri jiru irratti jijjiirraa mootummaa keessa jiru dhufaa jira jechuudhaan hariiroo humnaa impaayira sana keessatti jiruu fi kanneen waan xiqqoo mul'atu kanayyuu gufachiisuu barbaadanis akka jiran utuu hin dagatin. Yeroo Oromoon hafuura tokko qabaatee dhimma xiqqaa tokko irratti
walii wajjin dhaabbachuu qabu ta'uu hubachuudhaan kanneen bakka bobbaataniif wanti ballamoo walii seennuuf walitti dhaammannu waan kanaan dura keessa dabarre hunda ni beekna. Garuu tokkummaan Oromoo dhiigaan ijaarame falmaa ilmaan keenyaan dhufe dantaa keenya miseensa horannaa yookaan jennee tokkummaan Oromoo akka hin hubamne dhaammachuu barbaada. Hunda caalaa aba caalaa saba Oromoo. Saba Oromoo yeroo jennu immoo gurmuu isaati tokkummaa isaati. Kanaaf seenaa keenya daddabarsine san bakka dhaqnatti haa yaadannu yaadachuun barbaachisaadha. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo immoo nuti waan dimookiraasii haqa kabajamuu mirga ilma namaa giddu galeessa godhatee godhamuu fi takka of duuba hin jennu. Kaayyoon keenyas waltajjiin akkasii yoo tolfame akka inni bakkaan ga'u beekna. Biyyi keenyas qabsoo hidhannoodhaan qabsoo godhuu qofaa miti. Akkuma sila jedhe waltajjii dimookiraasii irrattis moonee moohuudhaa fi rakkoon qabu. Dhugaatu nu wajjin jiraa jira. Dhugaa waan qabnuuf uummati keenyas nu wajjin jira. Gaarii galatoomaa yaada bal'aadhaa laattanii xumurarratti egaa muuziqaa kana afeerreetii nagaatti isiniin jenna. Dirsa garuu muuziqaa kana daawwattoota keenya afeerraa galatoomaa fayyaataa ulfaadhaan isiniin jedha. Isinis galatoomaa yeroo keessan fudhattanii gadhiisa. Imaan dubbii himee walii abbaa tafaadha ga'e waan siinuu. Namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu. Adiisa kuffisee olafaa waggeessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaa eessan. Saaqi saaqaa. Abbaa tafaadha ga'e waan siinuu. Namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu. Adiisa kuffisee olafaa waggeessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaa eessan. Saaqi saaqaa. Namni mana tokko gamtaadhaan ijaaru bitaa waliin saamu. Adiisa kuffisee olafaa waggeessan. Biyya keenya irratti gabrummaa daraaree bilisummaa eessan. Saaqi saaqaa. Kenya mada